Shama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee isin dhageessifna. Oduu keenya kan biyya keessaatii yoo jalqabnu Itiyoophiyaan gamoo dheerinni isaa biyyoota Saharaa gadii keessaa kan jalqabaa ta'e magaalaa Finfinnee keessatti diizaayiniin xumuramee qophiitti seenuun himameeti kan inni jiru. Gamoon kun gamoo abbaa elektirikii Itiyoophiyaa akka ta'es himamaati kan jiru. Oduu biraatiin biyyoonni kanneen akka Niijar, Burkiinaa Faasoo fi Maalii faaruu waloo hundeeffatanii jiran. Baankonni biyya alaa yoom akka Itiyoophiyaa seenan foomee jira kan jedhuu fi kanneen biroo biyya keessaa fi biyya alaatis qabanneetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan kabajaan isin affeerraa gara oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanneetti kallattiidhaan isin dabarsina. Hangi sharafa alaa namoonni biyya alaatti imalan argatan dachaan dabaluu ibsame. Baankiin biyyaalessa Itiyoophiyaa sharafa alaa namoota yeroo biyya alaa deeman duraan doolaara Ameerikaa 5,000 argatan kun amma gara doolaara Ameerikaa 10,000tti ol guddisuu beeksise. Baankonni tajaajilawwan sharafa alaa kennaniin hanga kaffalchiisan dhibbantaa 4 caaluu akka hin qabne akkasumas baasiiwwan tajaajilawwan xixiqqaa akka hambisan murteessuu isaas beeksiseetiin jira. Baankiin biyyaalessaa sirna gabaa sharafa alaa irratti fooyya'insa kan taasisu kan beeksise erga isaa kan ibsa guyyaa kibxataa kaleessaa kenneen kan ifa godheera. Fooyya'insi bulchiinsa sirna sharafa alaa baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaa taasise kun sadiidha yoo jedhan jijjiiramni jalqabaa kaffaltaa duraa daldaltoonni meeshaa alaa galchan taasisan yoo ta'u irraa daangaa kaa'ame turedha. Hojimaata kanaan dura tureen warri shaqaxa biyya alaa irraa galchuu barbaadan kaffaltii isaanii dura raawwachuu danda'an doolaara Ameerikaa 5,000 akka ture kan mul'isu yommuu ta'u daangaan kun kan turee fi hojimaata waggoota baay'eetiif osoo hin jijjiiramin tureera jechuun eerameera. Akkaataa hojimaata haaraa kanaatiin daangaan doolaara Ameerikaa 5,000 kan ture dachaadhaan dabaluudhaan yeroo ammaa kana 10,000 kan ta'ee fi baankichi shaqaxa alaa galchuudhaaf hanga kaffaltaa duraa kaffalamuu qabu doolaara Ameerikaa 5,000 irraa gara doolaara Ameerikaa 50,000tti guddateera jechuunis jijjiirama haaraa kan biraa beeksiseera. Baankiin biyyaalessaa jijjiirama kana kan taasise muuxannoo biyyoota gita isaanii yookaan gita isaanii ta'an biroo irraa kaa'uudhaan akka ta'e ibsa kanarratti kan eerame yommuu ta'u jijjiiramni lammaffaan ammoo baankii biyyaalessaa taasise mallaqa callaa lammiilee Itiyoophiyaa yeroo biyya alaa deeman argachuu qaban kan ilaallatudha. Fooyya'insa kanaan ammoo daangaan kaa'ame kan dabale yommuu ta'u kanaan dura hojimaata tureen namoonni ayyaanaaf barnootaaf akkasumas dhimmoota dhuunfaa birootiif imala sharafa alaa argachuu danda'an doolaara Ameerikaa 5,000 kan ture qofa yommuu ta'u yeroo ammaa kana ammoo sharafa alaa kana maallaqaan yookaan callaa kaardiitiin kaffaltiidhaan ittiin raawwatamu jechuunis dubbatamaatii kan inni jiru. Imaltoonni herrega baankii sharafa alaa qaban ammoo hanga doolaara Ameerikaa 10,000 akka argatanis heeyyamameefii jira. Baankiin biyyaalessaa fooyya'insa taasise jedhe kanaan namoonni biyya alaatti imalan sharafni alaa argatan akka doolaara Ameerikaa 10,000tti guddatuuf kan heeyyame yommuu ta'u imaltoota daldalaatiif gara biyya alaa deemaniifis daangaan kaa'amee ture irratti fooyya'insi hammaa xiqqaatullee taasifamee akka jiru gabaasa kana keessatti baankiin biyyaalessaa Itiyoophiyaa eeree jira. Kanaan dura namoonni daldalaaf deeman sharafni alaa biyyattii isaaniitiif hayyamamu doolaara Ameerikaa 10,000 ture jedhame fooyya'insa haaraa taasifame kanaan ammoo hanga 15,000tti akka ol guddates gabaafameetiin jira. Baankiin biyyaalessaa Itiyoophiyaa namoota herrega baankii qabaniif ammoo sharafa alaa jiru keessaa karaa kaardiitiin kaffalan hangi argatan ture dhibbantaa 10 irraa gara dhibbantaa 20tti jechuunis dachaadhaan dabaluun ibsameera. Baankichi daangaa sharafa alaa namoota biyya alaatti imalan ilaalchisuudhaan jijjiirama kan taasiseef imaltoota haala mijeessuu uumuudhaaf jecha akka ta'e ibsanii jijjiiramni sadaffaan baankiin biyyaalessaa taasise yoo jedhan ammoo kaffaltiiwwan sharafa alaa baankota sirna qabsiisuu kan ilaallatu akka ta'es ibsa kaleessa bahe kana irratti eeramee jira. Oduma dhimma baankiitiin wal qabatu keessaa osoo hin bahin baankonni biyya alaa yoom akka gara Itiyoophiyaa seenan ifa godhameeti kan inni jiru. Baankonni biyya alaa walakkeessa bara dhufuutti Itiyoophiyaa seenuun indastiricha akka makaman bulchiinsa bittaa baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaa obbo Maammoo Mihiratuu ifa godhanii jiran. Akka karoora baankota biyya alaa jalqabsiisuuf qabameen baankonni biyya alaa jalqaba dhuma bara 2025 yookaan walakkeessa bara baajataa dhufuutti hojii isaanii kan eegalan yoo ta'u kanaafis qophiin barbaachisaan taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. Bara dhufuu baankonni biyya alaa gara Itiyoophiyaa seenuudhaan kan danda'amu ta'us baankota biyya alaa isaan kamtu akka biyyatti seenuu danda'amuu fi hin danda'amne hanga ammaatti kan hin ibsamne yommuu ta'u dameewwan baankota biyya alaa akka hin seenne gufuu ta'an jedhaman tokko tokko yoo baankonni biyya seenan dursanii fooyya'insa isaanii akka agarsiisaa jiranis gabaafameera. Dambiiwwan baankonni biyya alaa akka hin seenne baafaman yookaan kaafaman keessaa boondii yeroo ammaa baankonni bitachuu qabanii fi daangaa liqii dhibbantaa 18 ta'uu kan ibsamedha.
Bulchaan bittaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa qajeelfamni kun akka haqamu ibsuun kanaafis yeroon xumuraa kaahamuu ifa godhaniiti kan isaan jiran. Itoophiyaan gamoo Saharaa gaditti isa guddaadha jedhame ijaaruuf karoorfachuun himame. Itoophiyaan gamoo abbaa darbii 62 Afrikaa gammoojjii Saharaatii gaditti isa guddaadha yookaan isa jalqabaati jedhame baasii doolaara Ameerikaa miliyoona 445 ijaaruudhaaf karoorfachaa jiraachuu gaazexaan biyya keessaa Addis Admaas kan Ispuutik gabaasee wabeeffachuudhaan ifa godheeti kan inni jiru. Gamoon humni ibsaa Itoophiyaa waajjira muummee godhachuun ijaaruuf jira jedhame kun lafa kaaree meetira 197 fi 800 irratti ijaarama jedhama. Dheerinni isaa immoo meetira 327.5 kan dhaqqabu yommuu ta'u gamoon baankii daldala Itoophiyaa yeroo ammaa kana darbii 53 qabuu fi meetira 209 akka dheeratu kan himamu yommuu ta'u riikardii kanas kan qabudha jechuun dubbatamaa jira. Gamoon kun naannawa addabaabaayii Meeksikoo kutaa bulchiinsa Qirqoos keessatti ijaarama jedhamee kan gabaafamee fi diizaayinii fi ijaarsa piroojeektii gamoo guddicha kanaatiif caalbaasiin idil-addunyaa bahuu gaazexaan Kaapitaal gabaasee jira. Gabaasaalee dhimma ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa kan guyyaa har'aatiif qabanneetti yommuu dabarru waldaaleen fayyaa Oromiyaa fi Tigraay gaaffilee ogeeyyii fayyaa deebiin hatattamaa akka kennamu waloodhaan gaafatan. Ibsa ogeessota fayyaa Itoophiyaa keessatti argaman lagannaa hojii erga eegalanii yeroo torbee gahe kanatti waldaaleen fayyaa naannolee Tigraay fi Oromiyaa gaaffii ogeessota fayyaa kaasaa jiraniif hatattamaan deebiin akka isaaniif laatamu gaafatanii jiran. Waldaan haakimoota Tigraay xalayaa caamsaa 18 bara 2025 ministeera fayyaatiif barreesseen rakkooleen ogeeyyii fayyaa dandamachaa turan humna ol ta'eef sadarkaa biyyattiitti gaaffii ka'uu ibseera. Dhimmichaaf ammoo furmaanni barbaadamuu fi waldaaleen ogummaa fi ogeessota fayyaa hunda waliin mariin akka taasifamus gaafatanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun waldaan haakimoota Oromiyaa ibsa caamsaa 19 jechuunis guyyaa tokko booda baaseen gaaffilee yeroo ammaa ogeeyyii fayyaatiin ka'aa jiran kan deeggaramu ta'uu ibsuudhaan ogeeyyiin fayyaa sochii karaa diinagdee isaaniitiin wal qabatee kaasaa jiraniin akka gadhiifamuuf jechuudhaan gaafatanii jiran. Haalli kunis hammaatee miidhaa osoo hin geessin mariin akka geggeeffamu dursanii gaafataniiru. Itoophiyaa fi Cheek Rippaabilik tumsa waraanaa cimsuudhaaf marii gamlamee geggeessan. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa Injiinar Aayishaa Muhammad gita isaanii Cheek Rippaabilik Jaanaa Seereenkoovaa wajjin Piraag keessatti dhimmoota biyyoota lamaanii irratti mari'achuu isaanii ministeerri Itoophiyaa beeksisee jira. Marii biyyoota lamaanitti gaggeeffame kun kanaan dura sadaasa bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuunis waggaa tokko dura muummeen ministeeraa Abiy Ahmad gara Cheek Rippaabilik deemuudhaan gaggeessaa Rippaabilik Cheek waliin yeroo wal qunnamanitti waliigaltee dhimmoota tarsiimoo taasisan irratti hundaa'edha jechuunis dubbatamaa jira. Yeroo daawwannaa kanaatti muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dhaabbata adda duree Cheek Rippaabilik xiyyaara waraanaa ammayyeessu suphuu fi qorannoo ittisaa irratti bobba'ee daawwatanii jiran. Yeroo sanatti waajjira muummee ministeeraa ibsa baaseen biyyoonni lamaan damee ittisaa irratti muuxannoo guddaa horatan qoodachuu fi ijaarsaa fi dandeettii irratti waliigaltee irra gahanii akka deebi'an dhagahamee ture. Akka gabaasa gaazexaa Barndeeliitti ministeerri muummee Cheek Rippaabilik Piiter Fiyaalaa fi muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad dameewwan ittisaa fi nageenyaa dabalatee dameewwan biraatiin tumsa walootiin hojjechuudhaaf marii cimaa gaggeessuun isaanii ibsamee ture. Ministeerri ittisaa Injiinar Aayishaa Muhammad daawwannaa gara Piraag taasisanii waliigalteewwan gamlameetiin waliigalamee kanneen gara sadarkaa ol aanaatti ceesisuudhaaf tumsa waraanaa biyyoota lamaanii cimsuun akeeka jalqabaati jedhaniiru. Marichaan ammoo biyyoonni lamaan tumsa dameewwan ceehumsaa fi teeknooloojii industirii ittisaa deeggarsaa fi suphaa teeknikaalota garaa akkasumas leenjii fi ijaarsa dandeettii irratti waliigaluu isaanii fi tumsa isaanii cimsuu fi fayyadamummaa isaanii babal'isuun waliigalanii akka galan waajjirri ministeerri ittisaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira. Gara oduu biyya alaa irraa arganneetti yoo dabarru Ruwaandaan lammiilee isii rakkoo adda addaatiif saaxilaman jedhaniif mana jireenyaa bilisaan kennu eegalte. Mootummaan Ruwaandaa namoota galii xiqqaa qabanii fi mana hin qabne jettee yaaddeef naannoo balaa guddaa qabu keessa jiraatan jechuudhaan tilmaamteef gandoota moodelaa hundeessaa jiraachuunis ibsamaa jira. Mootummaan Ruwaandaa naannoo gogiinsaa fi dhoqqeedhaaf saaxilamoo tahanii fi jijjiirama qilleensaa gara fuulduraatti miidhamuun akka isaanii hin oolle jedhanii yaadan akkasumas gandoota mana jireenyaa hawaasaatiif 253 manneen guutuu 14,815 kan kenne yommuu ta'u maatiin isaanii ammoo tilmaamaan 62,000 ol kan tajaajiludha jechuun ibsa baasanii ifa godhaniiru.
Gandoonni kunneen bishaan qulqulluu, ibsaa fi meeshaalee mana barumsaa akkasumas namoota hojjechuu danda'aniif carraa hojii akka argatanis beeksifameeti kan inni jiru. Baay'inni uummataa miiliyoona 14.5 kan qabdu Ruwaandaan gandoota moodelaa hundeessuudhaan itti fufuu fi lammiilee miiliyoona 8 ammoo mana jireenyaa bilisaa kennuudhaaf karoorfattee jirti jechuun gabaasni allafrican.com ifa godheeti kan inni jiru. Oduma Afrikaatiin Konfedereeshiniin Burkiinaa Faasoo, Maalii fi Niijar faaruu waloo isaanii hundeeffatan. Wiixata darbe ganama Konfedereeshinii mootummaa Saahel ministeeronni aadaa biyyoota qopheessan sanada faaruu waloo gamtaan kun pirezidaantii Tiraaworeetiif akka dhiheessan ifa godhaniitiin jiran. Ministeerri aadaa biyyoota miseensota sadanii kan raggaasifame faaruun Konfedereeshinii La Konfedereer jedhamu hojii muuziqaa walaloo ta'eefi gatiiwwan hundeeffama isaa yaadachiisuu, seenaa waliin qaban kan calaqqisiisuu fi hawwii waloo kutaalee Burkiinaa Faasoo, Maalii fi Niijar ol kaasuudha jechuunis dubbatameeti kan inni jiru. Dubbi himaan jila ministeerota faaruun kun mallattoo eeruudhaan yookaan ammootu mallattoo isaanii kan eenyummaa ta'uuf kan yaadame yommuu ta'u, hunda caalaa ammoo dhaloota ammaa fi egeree injifannoodhuma argachuudhaaf lever humna guddaa qaban jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiran. Tarkaanfiin itti aanu jedhan biyyoota sadeen keessatti faaruu kana ifatti eegaluu yoo ta'u, baandiiwwan maarshi baandiitiin manneen barnootaa dhaabbilee fi lammiilee gidduutti faarfamu yoo ta'u, jalqabni biyyoota sadeen tokkummaa jalqabaa fi akka ka'umsaatti akka isaan tajaajilus ifa godhaniiti kan isaan jiran. Oduu keenya kan xumuraatiin Israa'el Gaazatti yakka waraanaatti dhihaatte jechuun ministeerri muummee Israa'el kan duraanii ibsa godhan. Ministeerri muummee Israa'el duraanii Ehud Olmart wanta Israa'el amma Gaazaa keessatti hojjechaa yookaan raawwachaa jirtu baay'ee yakka waraanaatti dhihaachaa jira jechuun dubbateera. Itti dabaluunis kun waraana kaayyoo hin qabne, waraana carraa lubbuu namoota booji'amanii baraaruu galmaan ga'uu homaa hin qabnedha jechuun yoo dubbatan, Olmarte kan chaanaalii BBC News waliin haasa'a yoo taasisan osoo bara 2006 hanga bara 2009tti ministeera muummee hin tahin dura Israa'el bara 2005 Gaazaa keessaa akka baatu gochuu keessatti gahee guddaa bahaa ture jechuun dubbatamaa jira. Waan ifa ta'ee waraana kanaan lammiileen Filisxeem qulqulluun 1000 lakkaa'aman akkasumas loltoonni Israa'el hedduun ajjeefamaniira kan jedhan yommuu ta'u, qabxiin hundaa yoo ilaalle kun jibbisiisoo fi aarii guddaadha jechuun muummeen ministeera duraanii kun ibsaniiru. Nuti warra ajjeestota Hamaasiin lolaa jirra, namoota nagahaa qulqulluu lolaa hin jirru kan jedhan yommuu ta'u, sun ammoo ifa ta'uu qaba jechuunis itti dabalaniiru. Ministeerri muummee Israa'el yeroo ammaa Benjaamin Netanyaahuu Gaazaa hunda ni to'ata jechuudhaan, haa ta'u malee Hamaas namoota Israa'el butee fudhatee gadhiisee yoo meeshaa waraanaa lafa kaahee hiikkate haleellaa kana ni dhaabna jechuudhaan dubbachuun isaanii ifa ta'eera. Akkasumas Israa'el Gaazaa keessatti tarkaanfii fudhattuu akka jijjiirtu kan gaafatan UK, Faransaayii fi Kaanaadaa cinaa seenaa dogoggoraa dhaabbatichaa jechuun dubbachuu isaanii ni yaadatama.